Tole, hundumti keessanuu nagaadhaa isiniin jechuun barbaada. Akkam nagaadha miti. Egaa warri karaa laayifii seentanillee baga nagaan dhuftanii, warri kaan immoo booddee ilaaltu jechuudha. Viidiyoo isaa waraabeen lafa isiniif kaa'aa karaa yuutuubii keenya. Har'a barumsaa isiniif qabadhee dhiyaadhe. Har'a immoo gosa sirna tuqaalee keessaa mallattoo qoodduu kan jedhuun qabadhee isiniif dhiyaadheera. Kanaaf har'a kutaa barnoota keenya 18ffaa keessatti walii wajjin kan ilaallu waa'ee qoodduu ta'aa jechuudha. Egaa kutaa barnoota kanatti fufuun duratti duuba deebi'ee maalirraa akka turre xiqqoo si yaadachiisuudhaa fi egaa barnoota keenya kutaa 16ffaa keessatti waa'ee sirna tuqaalee eegallee turre. Sirna tuqaalee maaliif akka fayyadamnu, barbaachisummaan isaa maali? Sirni tuqaalee sunoo mallattoo akkamiiti? Akkamitti immoo afaan Oromoo keessatti fayyadamna kan jedhu itti fufnee ilaalaa jirra jechuudha. Maaliif jalqaba maalummaa sirna tuqaalee adda baafanneerraa, gosoota sirna tuqaalee fayyadamnu adda baafanneera mallattoo isaanii wajjin kutaa barnoota 16ffaa keessatti ilaaluu dandeessu. Amma immoo tartiiban tokkoon adda qoonnee faayidaa isaanii akkamitti afaan Oromoo keessatti akka fayyadamnu tokkoon ilaalaa jirra jechuudha. Kanaaf barnoota keenya kutaa 17ffaa keessatti waa'ee faayidaa mallattoo gaaffii ilaallee turre. Achirraa waan baay'ee akka hubattan abdiin qaba. Namoonni baay'eenis dhaggeeffataniitu. Kanaaf namoonni ammayyuu akka carraa viidiyoo kanatti dhuftan duuba deebi'aa ta'u kutaa 16ffaa 17ffaa sirriitti ilaalaa waa'ee sirna tuqaalee adda baafachuuf jechuudha. Akkasumas immoo waa'ee tuqaa viidiyoo keenya kutaa 17ffaa keessatti ilaallee jirra, 16ffaa keessatti ilaallee jirra. Kanaaf sanarraallee mallattoo tuqaa faayidaa ishee achitti ilaaluu dandeessu jechuudha. Duubatti deebitanii isiniin jechuun barbaada. Kanaaf warri gara chaanaalii yuutuubii keenyaa dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Subscribe, share gochuudhaan nu hordofaa. Akkasumas immoo namoonni yeroo yerootti barumsa argachuu yookiin waliin barachuu barbaadan karaa garee keenya teelegiraamii waamicha qubee jedhu sarchi gochuudhaan yookiin immoo liinkii diskiripshinii viidiyoo kanaa gara jalaa isinii kaa'urraa argattanii jooyin gochuu ni dandeessu. Akkasuma karaa fuula feesbuukii namoonni nu hordofuu dandeessan waamicha qubee jettanii sarchi gootanii nu argachuu ni dandeessu isiniin jedha. Yaada yoo qabaattan akkasumas immoo gaaffii yoo qabaattan karaa koomentii jala viidiyoo kanaa nuuf kaa'uu dandeessu. Akkasumas immoo karaa teelegiraamii nu qunnamuu dandeessu yookiin karaa fuula feesbuukii keenyarraan imeelii keenya argachuu dandeessu jechuudha. Gaaffii ta'ee gosa kamiiyyuu waan jetta yoo qabaattan akka yaadatti illee yoo ta'e kanaaf akka sanattiin isiniin jechuu barbaada. Egaa garuu barumsa keenya har'aattan deema jechuudha. Kanaaf hanga dhumaatti na hordofaa isiniin jechuun barbaada. Egaa barumsi keenya har'aa akkuma jalqaba jedhee qoodduudha. Qoodduun gosa sirna tuqaalee keessaa mallattoo ishee tokkodha. Egaa maqaa ishee kana namoonni baay'een hin beektan. Yeroo baay'ee afaan Ingiliffaa keessatti koomaa jenna. Afaan Oromoo keessatti namni baay'een koomaa jedhee dubbisaa. Kanaafuu afaan Oromootti qoodduu jedhamti jechuudha. Qoodduu. Egaa qoodduun akkuma maqaa ishee maal gooti jechuudha. Addaan qooddi jechuudha. Addaan qooddi. Maal addaan qooddi? Akkamitti addaan qooddi? Yeroo kam addaan qooddi kan jedhu immoo gadi buunee tokkoon faayidaa ishee tartiiban afaan Oromoo keessatti akkamitti akka fayyadamnu walii wajjin ni ilaalla jechuudha. Egaa afaan Oromoo keessatti mallattoon qoodduu maaliif fayyada kan jedhu ni ilaalla. Egaa kan mallattoo qoodduu kan jedhu mallattoo ishee asirratti hin keenye maaliif duuba viidiyoo kutaa 16ffaa irratti waanan kaa'eef barbaachisummaa isaa amma sana ta'inatti mul'anne waan ta'eef maaliif yoo mallattoon qoodduu maal fakkaatti jettanii baruu barbaadan duuba deebitanii viidiyoo keenya yookiin kutaa barnoota keenya 16ffaa ilaaluu dandeessu. Ammas fuuldurattis immoo mallattoon qoodduu maal akka fakkaatu walii wajjin kutuma barnoota kana keessatti ni ilaalla jechuudha. Egaa itti fufnee meeqaa afaan Oromoo keessatti qoodduu akkamitti akka fayyadamnu tokkoon ni ilaalla. Qoodduu akkamitti akka fayyadamnu tokkoon ni ilaalla jechuudha. Tole, jalqaba irratti qoodduu afaan Oromoo keessatti akka fayyadamnu hima keessatti jechoota wal fakkaatan addaan qooduuf. Hima keessatti jechoota wal fakkaatan addaan qooduudhaaf. Maal jechoonni wal fakkaatan? Akkamitti immoo addaan qoodu? Itti fufnee fakkeenya wajjin ilaalla. Maaliif fakkeenya wajjin yoo ilaalle haaluma salphaatti isiniif hubatama jedhee waan yaaduuf akkuma yeroo duraa armaan dura taasisaa turre jechuudha. Kanaaf hima keessatti jechoota wal fakkaatan jechuun maal jechuudha? Akkamitti immoo adda qooda kan jedhu mee fakkeenya itti fufnee haa ilaallu. Mee fakkeenya kana dubbisaa walii wajjin dubbisna. Fakkeenya tokkoffaan akkas jedha. Paarkiin gaarreewwan Baalee bineensota akka bosonuu, jeedala diimtuu, jaldeessa, qamalee, karkarroo fi kan kana fakkaatan of keessaa qaba jedha.
paarkiin, gaarreen baalee, bineensota akka bosonuu, jeedala diimtuu, jaldeessa, qamalee, karkarroo fi kan kana fakkaatan of keessaa qaba jedha. Egaa asirratti jechoota wal fakkaatan hin argina. Maaliif amma waa'ee paarkii gaarreen baalee haasa'aa jirra. Gaarreen baalee kana keessatti bineensota argaman tarreessinee jira. Egaa bineensonni kun maqaa isaanii gargara malee isaan wal fakkaata jechuudha yaadichi. Bosonuus, jeedala diimtuu, jaldeessa, qamalee, karkarroo yoo jenne jechoota wal fakkaatanidha jechuudha jechoonni kun. Kanaaf yeroo kanatti jechoonni wal fakkaatan tarraa'ee dhufan kana maal goona jechuudha? Qoodduudhaan adda qooduun dirqamaa jechuudha. Qoodduudhaan adda qooduun dirqama. Maaliif? Fakkeenya bosonuu, jeedala diimtuu, jaldeessa, qamalee, karkarroo kan kana fakkaatan jedhee koomaa malee barreesse yookiin qoodduu malee barreesse yaadichi maqaa bineensaa tokko ta'a jechuudha. Maaliif bosonuu, jeedala diimtuu, jaldeessa, qamalee, karkarroo walumatti fufee ta'a jechuudha. Addan qoodamne yoo ta'e maqaa adda addaa ta'uu hin danda'u. Seera barreeffamaan guunnee jechuudha. Kanaaf dirqama jechoota wal fakkaatanii tarreeffamanii hima tokko keessa dhufanii qoodduu fayyadamuudhaan adda qoodaa jechuudha. Qoodduu fayyadamuudhaan adda qoodaa jechuudha. Kanaaf faayidaa qoodduu keessaa inni tokko jechoota hima tokko keessatti tarreeffamanii wal faana dhufan adda qooduudhaaf nu fayyada jechuudha. Gaafa adda qoodnu immoo erga adda qoodnee finne gara dhumaarratti asirratti halluu diimaa irra isinii mara akkasii mul'atu. Fakkeenyaa fi bosonuu, jeedala diimtuu, jaldeessa, qamalee, karkarroo fi jenne asitti fi jenne. Fakkeenyaaf kan biraallee jira jechuudha asirratti. Garuu gara dhumaatti qoodduun gashinu mallattoo wal qabsiistuu gashina yeroo hundumaayyuu mallattoo wal qabsiistuu. Mallattoo wal qabsiistuu maali kan jedhu immoo kutaa barnoota keenya biraa keessatti ilaalla. Innis faayidaa tokko waan ta'eef Afaan Oromoo keessatti. Amma jechichuman maqaa isin bira darbaa wal qabsiisu jechuun maal akka ta'e booda ilaalla waan ta'eef. Kanaaf yommuu jechoonni tokko tarreeffamanii dhufanii jechoota jalqabarra jiran adda adda qoodne booddee kan gara dhumaarra jiran lamaan gidduu mallattoo wal qabsiisuu gashina jechuudha. Yeroo baay'ee fi fayyadamna yeroo baay'ee. Kanaaf akkamitti immoo adda qoodnee ergasii wal qabsiisne kan jedhu fakkeenyaaf amma jechi dhumarra jiru karkarroo kan jedhuu fi kan biraa jira jechuudha bineensi biraa kan maqaan isaa dhaamne waan ta'eef. Mee fakkeenya itti aanu irratti kuni salphaatti nuuf gala waan ta'eef kan asumaan xumurree fakkeenya itti aanutti adeemnu ol wajjin. Fakkeenya itti aanutti deemna jechuudha. Waa'ee dhumarratti wal qabsiisuu kanallee achirratti salphaatti nuuf hubatama waan ta'eef. Akkas jedha fakkeenyi lammaffaan. Walii wajjin dubbisnaa. Dabalaa, tolaa, abdataa, tufaa, nimoonaa fi gammadaan hiriyoota kooti. Irraan deebi'aa. Dabalaa, qoodduu, tolaa, qoodduu, abdataa, qoodduu, tufaa, qoodduu, nimoonaa fi gammadaan hiriyoota kooti. Asirratti akkuma jalqaba jedhee jechoonni wal fakkaatan hima tokko keessatti tarreeffamanii yoo dhufan qoodduudhaan addaan qoodnaa jenna. Kanaafuu jechoonni akka dabalaa, tolaa, abdataa, tufaa, nimoonaa fi gammadaa jedhaman maqaa namootaati. Maqaa namoota tarreeffamee dhufe jechuudha hima kana keessatti. Kanaaf isaan kun maqaa namoota waan ta'aniif yookiin jechoota tarreeffamee dhufan wal fakkaatan waan ta'aniif adda qoqqoodnaa jechuudha qoodduudhaan. Kanaaf maal goonaa? Dabalaa qoodduu, tolaa qoodduu, abdataa qoodduu, tufaa qoodduu, nimoonaa fi gammadaan. Asirratti kaa'amma kanan jalqaba jechaa ture maaliifi jechoota dhumarra jiran lamaan gidduu kan gashinu qoodduu osoo hin taane mallattoo wal qabsiistuuti. Wal qabsiistuu gashina. Asirratti fakkeenyaaf qoodduu gashinee gammadaan hiriyoota kooti jechuu hin dandeenyu. Mallattoo wal qabsiisuun jiraachuu qaba jechuudha. Maaliif hima tokko keessa waan ta'aniif adda adda qoqqoodne booda isaan lamaan dhumatti hafan wal qabsiisuudhaan addaan qoodna jechuudha. Egaa afaan Ingiliffaa keessatti yeroo baay'ee qoodduu keenyatti mallattoo wal qabsiistuu keenya dhumarratti jechuudha. Fakkeenya nimoonaa, qoodduu fi gammadaan akkasitti kaa'ama. Egaa afaan Oromoo keessatti hamman beekutti egaa qorannoo dhiyeenya kanan beeku
jechoota dhumarratti hafan lamaan qoodduu osoo hin taane mallattoo wal qabsiistu qofa gashine jechuudha. Kanatti mallattoo wal qabsiistuu keessa gashine jechuudha. Egaa kun Ingiliffa keessatti modification isa hojjetamee dhiyeenya natti fakkaata akkasitti fayyadamuun jalqabameera. Kanaaf mallattoo qoodduu godhanii ergasii mallattoo wal qabsiistuu kaa'u. Kanaaf nuun afaan Oromoo keessatti jechoota jalqaba jiran qoodduun adda qoonnee booddee ishee dhumarratti hafan jechoota lamaan mallattoo yookiin wal qabsiistuudhaan adda baasna jechuudha. Egaa wal qabsiistuun mallattoo miti, mallattoon jedha dhiifama. Wal qabsiistuun jecha jechuudha. Akka jechaa yookiin immoo isaan akka maxxantuuttis yookiin jecha guutuus hiikkaas qabatanii kanaaf wal qabsiistuudha. Isaan wal qabsiisuudhaaf fayyadu waan ta'eef kanaaf wal qabsiistuun immoo akkuma jedhe yeroo biraa irratti maal akka ta'an sirriitti ni ilaalla jechuudha. Egaa fakkii tokkoffaa fi lammaffaa kanarratti kan ilaallu maal jechuudha. Egaa waa'ee faayidaa qoodduu keessaa hima tokko keessatti jechoota wal fakkaatanii tarreeffamanii dhufan adda qoodduudhaaf qoodduun nu fayyada jechuudha. Kanaaf namoonni shaakaltan barattoonni keenya fakkeenya fudhatanii fakkeenya garaagaraa barreeffama garaagaraa barreessuudhaan shaakaluu dandeessu. Akkasumas immoo shaakalallee isiniifan kenna jechuudha karaa garee keenya fuula telegiraamiitiin. Kanaaf itti fufnee immoo faayidaa qoodduu keessaa immoo kan biraa walii wajjin ilaalla. Egaa afaan Oromoo keessatti faayidaa qoodduu keessaa inni lammaffaanii lakkoofsotaa fi quboota addaan baasuuf. Egaa qoodduun akkamitti lakkoofsa fi qubee addaan baasa kan jedhu fakkeenyumaan ilaalla. Fakkeenyaaf lakkoofsota kana mee ilaala akka kanatti. Fakkeenyaaf lakkoofsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jedhee tarreeffamee jira. Egaa lakkoofsa kana maalan godhe tokko qoodduu 2, qoodduu 3, qoodduu 4, qoodduu 5, qoodduu 6, qoodduu osoo hin taane irratti mallattoo fufaan kaa'e. Maaliif itti fufa waan ta'eef. Yaadichi itti fufa waan ta'eef as booda jiraachuu danda'a waan ta'eef lakkoofsonni biraatti dhufanii. Egaa asitti illee qoodduu fayyadamuu qabna. Dhiifama asitti illee lakkoofsa 7 booddee itti fufaa fi qoodduu lakkoofsa dhumaa gidduu illee qoodduu fayyadamuu qabna. Kanaaf jechoota kana asirratti fakkeenya lakkoofsota kana ammoo osoo addaan qooduu baadhee osoo qoodduu kaa'uu baadhee walitti dhufee lakkoofsa tokko ta'a jechuudha. Kun lakkoofsa walumatti dhufee barreeffama waan ta'eef gaaf sana hiika kana qabaatu. Fakkeenyaaf 1 jedhaa, 2 jedhaa, 3 jedhaa, 4 jedhaa, 5, 6, 7 akka kanatti osoo nama addaan qoodiin barreesse jechuudha. Lakkoofsicha addaan hin qoodamne waan ta'eef akka lakkoofsa tokkootti dubbifama jechuudha. Akka lakkoofsa tokkootti akka dijiitii lakkoofsa tokko keessa jiranitti dubbifama jechuudha. Kanaafuu gaafsan maal ta'a jechuudha. Qoodduu yoon qabaatiin hiika nuu kennuu barbaachisan nuuf hin kennuu jechuudha. Kanaafuyyuu lakkoofsa gaafa barreessinu qoodduu akka kanatti adda keenyee yookiin qoodduu gidduu keenyee lakkoofsa tokko kan biraarraa addaan baasna jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha? Namni kun akkamitti dubbisa jechuudha. Qoodduun akka jiraate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jedhee dubbisa malee miliyoona tokkoof 200,000 34,567 jedhee walitti hin dubbisu jechuudha. Akkasitti halluu diimadhaan barreesse akkanatti hin dubbisu jechuudha. Yoo qoodduun hin jiraatiin akka kanatti miliyoona tokkoof 200,034,567 jedhamee akka kanatti dubbifama jechuudha. Akka kanatti dubbifama. Garuu qoodduu waan jiruuf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jedhee dubbisa jechuudha. Inni barreessineef yoo qoodduudhaan akka kanatti addaan qoodne. Kun faayidaa qoodduu keessaa isa lammaffaadha. Akkasumas maal jenni immoo quboota illee addaan qooduudhaaf. Mee qubeewwan kana ilaalaa. Qubee A qoodduu, B qoodduu, C qoodduu, D qoodduu, E qoodduu, F qoodduu, G jennee jechuudha. Asirratti akka kanatti asittillee qoma fayyadamuu qabna. Qoodduu fayyadamuu qabna. Egaa kuni qubeelee kana akkanatti adda qoqqooda jechuudha. Akkanatti adda qoqqoode qoodduudhaan. Garuu osoo fakkeenya qoodduun kun hin jiraanne aanan barreessaa, baanan barreessaa, caanan barreessaa, daa, ee, faa, gaa akka kanatti barreessa jechuudha. Gaaf sana maal ta'a jechuudha? Jecha ta'a jechuudha walitti dhufee. Garuu hin dubbatu afaan Oromoo keessatti. Kanaaf yoo addan qoodne qubee garaagaraan ta'u jecha tokko ta'a jechuudha walitti dhufeetti akka jecha tokko dubbifama gaaf sana dubbisuun hin danda'amu jechuudha. Kanatti hiika isaa
dhoowwata jechuudha. Hiika isaan qabaatu. Kanaaf faayidaa qoodduu keessaa yoo qubee akka kanatti barreessuu barbaanne qoodduudhaan fayyadamnee addaan akka kanatti barreessina barreeffama keessatti. Egaa tokko namoonni adda fageessanii too barreessu barreeffama guddaa irratti tariikaa suni akka adda faffagaatanii mul'ataniif akkasitti fayyadamuu dandeenya. Garuu seera barreeffamaa keessatti akka kanatti qoodduudhaan adda qoodnee barreessuu danda'uu qabna jechuudha. Egaa kuni faayidaa qoodduu keessaa isa lammaffaa. Faayidaa qoodduu keessaa isa lammaffaa. Egaa asirrattis waan baay'ee nama rakkisu qabu fakkeenya fudhattanii ilaaluu dandeessu waan ta'eef fakkeenya amma kanaa gaarii natti fakkaata. Garuma fakkeenya yookiin barumsaa faayidaa qoodduu itti darba jechuudha. Faayidaa qoodduu keessaa inni sadaffaan magaalaa biyya isheerraa addaan baasuuf. Magaalaa yommuu barreessu barreeffama keessatti qabu amma fiizikaalii lafarratti miti jechuudha. Yommuu barreessu barreeffama keessatti malee magaalaa fi biyya adda qooduuf miti jechuun isaa piraaktikaalii gara biyya lafaatti sun taane yaada yommuu barreeffama barreessinu jechuu kootee asirratti. Kanaaf akkasitti hubattan magaalaa biyya isheerraa addaan baasu kan jedhu fakkeenya wajjin ilaallaa jechuudha. Maaliif siyaasaa kan taanee fi egaa akkana ta'a kinoo itti fufee fakkeenyi isaa fakkeenyaaf Finfinnee Oromiyaa. Amma Finfinneen magaalaa guddittii Itoophiyaati waan ta'eef kanaafuu maal jenna jechuudha. Finfinnee qoodduu Itoophiyaa jennee kanatti barreessina jechuudha. Kanatti barreessina jechuudha. Kanaafuu magaalaan Finfinneedha. Biyyi immoo Itoophiyaadha. Kanaafuu akka kanatti addaan qoonnee barreessina jechuudha. Addaan qoonnee barreessina. Maaliif amma qoodduu yoo hin jiraanne Finfinnee Itoophiyaa jedha waan ta'eef maqaa tokko ta'a jechuudha. Magaalaa fi biyya ta'uu isaa addaan hin beeknu. Kanaafuu magaalaa fi biyya adda baasuudhaaf qoodduu akka kanatti gidduu gashina jechuudha. Mee fakkeenya ta'an immoo ilaallu fakkeenyaa fi Adaamaa Oromiyaa kana jechuun maal jechuudha? Magaalaa Adaamaa Oromiyaa keessaa jechuudha. Akka kanatti yookiin immoo magaalaa Adaamaa kan Oromiyaa akka kanatti adda laallama jechuudha. Maaliif osoo qoodduun keenya ta'e Adaamaa Oromiyaa jedha waan ta'eef maqaa magaalaa tokko yookiin maqaa biyya tokko ta'uu danda'a walitti qofa isaatti jechuudha. Egaa akka kanatti magaalaa tokko biyya isheerraa addaan baasuudhaaf akka kanatti fayyadamnaa jechuudha. Akka fayyadamna. Kanaafuu yommuu barreeffama keessatti barreessitanii magaalaa fi biyya yommuu barreessan yeroo hundumaayyuu magaalaa fi biyya qoodduudhaan adda qoodna jechuudha gidduu gashuudhaan. Akka kanatti egaa kuni fakkeenya gaarii isiniif ta'a jedheetan yaada. Fakkeenya gaarii isiniif ta'a jedheetan yaada. Kanaafuu kan akka fakkeenyatti fudhattanii shaakaluu dandeessu jechuudha. Tole mee ammas faayidaa qoodduu keessaa kan biraa walii wajjin ilaallu. Inni biraa faayidaa qoodduu keessaa afuraffaa irratti walii wajjin kan ilaallu guyyaa fi bara addaan qooduuf. Guyyaa fi bara addaan qooduuf. Kana jechuun guyyaa fi bara yommuu wal biratti barreessinu addaan qooduudhaan qoodduu fayyadamna jechuudha. Akka hiika qabaatuuf. Okkee itti fufnee ilaalla. Fakkeenya ilaalla yeroo sana isiniif galaa. Mee fakkeenya kana ilaalaa. Guyyaa wiixataa qoodduu eebla 15/2021. Guyyaa wiixataa asirratti dhiifama. Guyyaa wiixataa. Okay. Ammas goetan. Kanatti dubbifama keessatti akkatti dubbifama waan ta'eef guyyaa wiixataa qoodduu eebla 5/2021 kanatti adda qoonnee barreessina jechuudha. Asirratti guyyaan kamii wiixata kan jedhu guyyaadha yookiin lakkoofsaan barreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf 7 jechuu dandeenya. 7 qoodduu 15 qoodduu 2021 ittana kanatti barreessuu dandeenya jechuudha. Kan barreessuu dandeenya. Kanaafuu guyyaa fi bara yommuu barreessinu akkanatti addaan qooduudhaaf qoodduu fayyadamna jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf muddee 2/1995. Egaa kun immoo jechuun an akka fakkeenyaatti kana fudhadhe keessaa kuteen fudhadhe malee kan barreeffama keessatti kun yeroo baay'ee fakkeenyaaf barreeffama keessatti waa'ee seenaa yookiin waa'ee nama tokko yookiin waa'ee yaada tokko yommuu barreessanii bara akkanaatti guyyaa kana ta'e jettanii barreessuu barbaaddanii guyyaa fi bara yookiin ji'aa fi bara akka sanatti qoodduudhaan adda qooddu jechuudha. Kun faayidaa qoodduu keessaa tokkodha. Kanaaf fakkeenyaaf amma mee muddee 2 jedhee osoo qoodduu kana asii haqee mee hiika kana qabaatama qoodduu kana osoo asii kaasee muddee 2/1995. Kanaafuu lamatti dhuftee itti maxxanteetti jirti waan ta'eef
barichi uskitan ta'u jechuudha. Gaafsan baalta jechuudha. Bara 2021 ta'a jechuudha. Kanaafuu faayidaa qabdi. Akkuma asirratti illee eebila 15 2021 kana 15 kana osoo qoodduu kana asii gidduu kana haqee baricha akka barbaadanitti nuuf hin taa'u jechuudha. Kanaafuu yeroo hundumaayyuu qoodduudhaan barreessuun dirqama jechuudha. Qoodduu yoo hin qabaanne maal jechuudha? Dogongoraa jechuudha. Dogongora jechuudha. Kanaaf qoodduu gashuun dirqama jechuudha. Qoodduu gashuun dirqama. Kanaaf kuni faayidaa qoodduu keessaa isa afuraffaadha. Maal godha jechuudha afuraffaa keessatti baraa fi guyyaa addaan qoodudha. Tole shanaffaa keessatti yookiin qabxii shanaffaa irratti walii wajjin kan ilaallu teessoo barreeffamaan addaan qooduuf. Teessoo barreeffame addaan qooduuf. Teessoo barreeffame addaan qooduuf. Kanaafuu teessoo barreeffame tokko teessoo jechuun bakka jireenya namaa tokko yookiin immoo iddoo argama tokko barreessuudhaaf yeroo barreessinu adda qoodne jechuudha qoodduudhaan. Akkamitti fakkeenyuma amma ilaallu ibsuun nama rakkisa waan ta'eef xiqqoo. Fakkeenyaaf kolleejjii barsiisota asallaa qoodduu lakkoo saanduqa poostaa asirratti kan lakkoofsan keenya akka tuqa xaaxaan fayyadame xaaxaa jechuun lakkoofsa bakka bu'aa koomaa yookiin qoodduu bilbila jennee kanatti barreessan jechuudha. Bilbilallee karaa bilbila nama barreessuun ayyamu waan ta'eef dhumarratti xaaxaa godhee. Kanaaf kolleejjii barsiisota asallaa qoodduu lakkoo saanduqa poostaa qoodduu bilbila kana jechuun maal jechuudha? Kan magaalaa kolleejjii kana jechuudha. Kolleejjii asallaa kana jechuudha. Teessoo isaa kanatti yoo barreeffame kolleejjii barsiisota asallaa jedhu qoodduu goonee lakkoo saanduqa poostaa qoodduu bilbila qoodduu yookiin immoo kan biraas waan biraa lakkoofsa faaksii jennee akkasitti dabaluu dandeenya wanta biraallee yookiin fakkeenyaaf aanaatti dabaluu dandeenya. Qabalee isaatti dabaluu dandeenya. Akkasitti qoodduu adda qoodne jechuudha. Adireesii yookiin immoo yeroo teessoo namaa barreessinu yookiin teessoo dhaabbii tokko isaa teessoo iddoo argama tokko yommuu barreessinu kanatti qoodduu adda qoodne jechuudha. Fakkeenyaaf teessoo barsiisaa Abdii Boruu yeroo barreeffamu akka kanatti barreeffame itti fufnee ilaalla. Fakkeenyaaf teessoon barsiisaa Abdii Boruu godina Shawaa Bahaa qoodduu aanaa dugdaa booraa qoodduu maqii akka kanatti barreessina jechuudha. Teessoo argama fakkeenyaaf nama kana eessatti argama godina Shawaa Bahaa qoodduu aanaa dugdaa booraa qoodduu maqii. Egaa asirratti seenaa namaa himaa jira miti jechuun fakkeenyaan fudhadhe malee seenaa namaa jechuun akka seenaa dhugaatti miti inni kun akka fakkeenyatti gaafa isa dhugaa barreessan akkanatti barreessitu jechuudha. Kun fakkeenyumaaf fudhatamee jechuudha. Kanaaf akka kanatti fakkeenyaa fi iddoo argama teessoo nama kanaa akkanatti godina Shawaa Bahaa qoodduu aanaa dugdaa booraa qoodduu maqii jennee kan keenyas akkuma barreessinu fakkeenyaaf amma nuyi gaafa barreessinu biyya keenya qoodduu naannoo keenya qoodduu godina keenya qoodduu aanaa keenya qoodduu ganda keenya qoodduu qabalee keenya jennee akkasitti hanga teessoo lakkoofsa bilbilaa lakkoofsa manaa keenyatti akkasitti adda qooduu dandeenya jechuudha. Kanaafuu kun faayidaa qoodduu keessaa yeroo teessoo barreessinu qoodduun adda qoodnaa jechuudha. Faayidaa qoodduu keessaa biraati. Okay, jaafa irratti walii wajjin kan ilaallu faayidaa qoodduu keessaa bara kitaabni itti bahe fuula fi boqonnaa isaa addaan qooduuf. Egaa bara kitaaba tokkoo fuula isaa fi boqonnaa isaa addaan qoodnee kaa'uudhaaf qoodduu fayyadamu. Akkamitti fakkeenya kana ilaallu? Fakkeenya kana ilaalaa. Boqonnaa 2 fuula 220 bara 1998. Egaa kun amma kitaaba tokko akka wabiitti kennaa jirra jechuudha. Yookiin nama tokko dubbisuu jechuu dandeenya yookaan akka ragaa wayiitti kaa'achuu dandeenya. Kanaafuu kitaaba san keessaa boqonnaa 2ffaasaa boqonnaa 2 qoodduu fuula 220 qoodduu bara 1998. Kanaaf kitaaba sana keessaa yommuu bara boqonnaa fuula isaa adda baasnu akka kanatti barreessuu qabna jechuudha. Maaliif barreeffama garagaraa yoo barreessinu yaadonni akka nutti dhufu akka wabiitti fayyamuu fayyadamnu jechuudha. Kanaaf isaan akkanaa kana yommuu barreessinu qoodduu fayyadamuu dirqama jechuudha. Boqonnaa qoodduu fuula kitaabichaa qoodduu bara kitaabichaatti maxxanfamee akka kanatti adda qoodna jechuudha. Fakkeenyaaf amma nama kanaan akka kanan jedhame fakkeenya lammaffaa kanatti kitaaba seerluga afaan Oromoo boqonnaa 6 fuula 210 kan bara 2001 dubbisin jedhe. Kanaaf amma kitaaba kana nama kana ragaa kennaan jira yoon ta'e
boqonnaa isaa qoodduu fuula kitaabichaa qoodduu bara itti maxxanfame akkanatti adda baasuudhaan qoodduudhaan nan barreessa jechuudha. Egaa kun faayidaa qoodduu keessaa isa kan biraati. Faayidaa qoodduu keessaa isa ja'affaa irratti dhiifama kun ja'affaa ta'uu qaba. Faayidaa qoodduu keessaa isa torbaffaadha. Faayidaa qoodduu keessaa torbaffaadha. Faayidaa gaalee keessa torbaffaa irratti walii wajjin kan ilaallu gaaleewwan maqaa himaa salphaa keessatti kan waa'eedhuma maqaa sanaa ibsan addaan baasuuf. Egaa asirratti xiqqoo namoonni reefu qubee bartan yookiin mana barumsaa illee galle kan numa wajjin asirraa barachuu jalqabdan xiqqoo waa'ee gaaleen ilaallu waan ta'eef gaaleen maal akka isin rakkisuu danda'a. Egaa faayiduma gaalee yookiin gaalee kun akka fayyadamnu gaaleen maal akka ta'e xiqqoo yaadichi isin taaraa ta'uu danda'a. Garuu faayiduma qoodduu keessatti akka faayidaa tokkotti waan dhufuufan asirratti fakkeenya fudhee yeroo biraa waa'ee gaalee yoo ilaallee deebitanii ilaaluu dandeessu waan ta'eef salphumatti isiniif gala jedhee yaada. Kana jechuun maal jechuudha? Hima tokko keessatti gaaleen waa'eedhuma maqaa sanaa sirriitti haasa'u yoo jiraate kanaaf gidduu isaatti kooman adda qoonnaa qoodduun adda qoonnaa kan ammoo fakkeenyaan ilaalla. Yeroo sana isiniif gala jedhee yaada. Akkas jedha fakkeenyi kun. Obboleessi koo inni xiqqaan baay'ee na jaalata. Amma asirratti obboleessi koo kan jedhu kuni maqaadha. Amma gaaleen inni xiqqaan jedhu kuni obboleessa koo ibsa jechuudha. Inni kun gaaleedha. Isuma obboleessa koo sana kan akkamii akka ta'e ibsa. Obboleessa koo isa guddaa moo isa xiqqaa moo isa na wajjin dhalate moo isaan gafa koo isa quxisuu koo moo akka sanatti keessaa adda baasee waama maqaa kanaa waan ibsuuf akka kanatti qoodduudhaan adda qoonna. Obboleessi koo qoodduu inni xiqqaan qoodduu baay'ee na jaallata. Akkanatti egaa kana keessatti akka kanatti kuni adda qoonnaa jechuudha. Egaa kana fakkeessa namoonni afaan Ingiliffaa baratan afaan Ingiliffatti baay'ee jira jechuudha. Waa'een kanaa jechuudha. Akkamitti koomaa definite indefinite keessatti akka fayyadamnu sirriitti jira waan ta'eef achirraa yaadicha fudhachuus ni dandeessan namoonni kallattii sanaan sirriitti beektan jechuudha. Kanumaafuu maal jechuudha? Gaalee akka kanatti dhufee hima keessa galee yoo jiraate akka kanatti gidduu isaa adda qoodduudhaaf fayyada. Kana jechuun maal jechuudha? Gama biraatiin immoo gara faayidaa isaatti dhufnee hima kana keessaa yoon gaalee kana baase iyyuu himnichi hiika qabaata jechuudha. Kana jechuun yoon as keessa iyyuu jecha gaalee kana baasee fakkeenyaaf obboleessi koo baay'ee na jaallata hin jedhe adda xiqqaa ta'uu guddaa ta'uu hin ibsineef malee isaa quxisuu koo isaa hangafa ta'uu isaa hin ibsineef malee gaalichi hiika qabaata jechuudha. Kanaafuu maal goone koomaa kallattii lamaan keenya jechuudha gaalee kana. Garuu yoo himni kun gaalee kana malee hiikan qabaatu ta'ee qoodnu akkanatti adda qooduun ni eeyyamamu jechuudha. Qoodnu akka adda qoodnu maal jechuudha? Himni kuni gaalee kana malee hiika yoo qabaatedha. Akkasuma fakkeenya lammaffaa irratti namichi har'a ganama karaa irratti argine sun bulchaa aanaa keenyati. Namichi har'a ganama kan jedhu kuni egaa innis akka gaaleetti yookiin akka maqaatti dhufee ittaan immoo karaa irratti argine sun keessa ba'ee ibsa jechuudha. Keessaa sirriitti ibsa jechuudha. Bulchaa aanaa keenyati. Amma osoon gidduudha fakkeenya karaa irratti argine kan jedhu keessaa haqee kana jechuudha. Keessaa haqee maal jedhaa? Namichi har'a ganamaa bulchaa aanaa keenyati. Namichi har'a ganamaa jedha. Kam akka ta'e hin beeknu. Karaa irratti argine immoo buna kan dhugaa ture mana keenya kan dhufe immoo maaltu kan ta'e bulchaa aanaa keenyati kan jedhu sirriitti ibsu malee himichi kan qabaata jechuudha. Kanaaf egaa gaaliin akka kanaa gaaliin dabalata waa'ee abbaa dhimmaa sana sirriitti ibsuu dhufan yoo jiraatanii akka kanatti qooman adda qoodna jechuudha. Egaa kana waa'ee gaalee immoo yoo ilaalle sirriitti isiniif gala jedhee tajaajila kan waa'ee gaalee ciroo keessattuu ibsa maqaa ibsa xumura kan jiru kan ilaalle waan ta'eef yeroo biraan ilaalla kutaa barnoota biraa keessatti gaafsan isiniif gala. Kuni faayidaa qoodduu keessaa amma tokko ilaallerraa hubattiin jedhee tajaajila baay'ee isaa fakkeenya fudhachuudhaanii sirriitti hubannaa keessa cimsachuu dandeessu. Egaa namoonni nu hordoftan egaa garumaatti yoo ilaaltan sirriitti hubattuun jedha. Egaa baay'een keessa yeroo baay'ee jalqabdanii dhiistu osoo isaan barreessu caalessisan dubbadhu dhaggeeffattanii maaliif waan hunda isaa asirratti barreessuun hin danda'amu waan ta'eef baay'ee isaa isaan dubbadhus
osoo dhaggeeffattanii deddeebitanii baay'ee gaarii isinii jechuun barbaada. Kanaaf yeroo sana sirriitti hubattuu jedha. Kanaaf yoo gaaffii qabaattan yaada yoo qabaattan akkuma jalqaba irratti jedhee karaa garee keenya Telegiraamis haa ta'u, karaa fuula keenya Feesbuukis haa ta'u, akkasumas immoo karaa koomentii jala viidiyoo kanallee haa ta'u nuuf kaa'uu dandeessu. Gaaffii keessas yaada keessan jedha. Kanaaf namoonni yuutuubii keenya haaraa sabiskiraayib gochuudhaan jajjabeessaa nuuf maatii ta'a isiniin jechuun barbaada. Egaa barnoonni keenya irraa isuma kana fakkaataa barnoota biraatiin walitti deemuutu nagaan tura isiniin jedha. Nagaatti.